Egaa hordoftoota chaanaalii Abdiin Inspire maatii keenya kan hin ta'in sabskraayibii gochuu dandeessu. Egaa teeleebirriin biyya keenya keessatti amma tajaajila guddaa kennaa jira. Egaa akkamitti teeleebirrii keessatti fayyadamuu dandeenya kan jedhuuf jechaadha. Jalqaba irratti waa'ee kan naasee maallaqa erguuf kan jedhu kana jalqaba irratti maallaqa erguuf kan jedhu irraa ilaalla. Namaaf erguu yoo barbaadan fakkeenyaaf tokkoffaa irratti jalqaba irra kan jiru cuqaastu nama tokkoof jechaadha. So nama erguuf barbaadan sanaasitti bilbila isaa guuttu maallaqa jechaadha. So bilbila erga galchitanii booda fakkeenyaaf zim jedhee isinitti agarsiisuuf jecha nama tokko zim jedhee itti fufiin jedha hiriyaa kiyya jechaadha. So bakka kanatti argaa jirtu amma barbaade maallaqa amma barbaade galchuuf hin danda'a. Amma ergitaniif sana barreessitanii sendii jechuu dandeessu jechaadha. Yeroo barreessitan dhibba kan jedhu bakka kanatti tolee jettu jechaadha. So haala kanaan ergitu kana baay'ee tajaajila baay'ee bareedaa ta'e fidanii jiru. Kun dhaqeeti salphaatti galuufi danda'a. Lammaffaa kan jiru herrega bilbilaa guutuuf kan jedhu kana fakkeenyaaf ofiif guuttachuudhaaf amma qarshii 5 yoo ta'e qarshii 10 yoo ta'e qarshii 15 yoo ta'e so hanga 1,000tti qaba jechaadha. Haala kanaan guuttachuu dandeessu. Fakkeenyaaf tokko cuqaastaniiti itti fufii jettu jechaadha. So haala kanaan kanarree fayyadamuu dandeessu. Guutummaan isaa kuufama bitachuuf kan jedhu sagalee jechaadha. Kuufama xiqqeellii so yoo barbaadan kireeditii bitachuu dandeessu. Kuufama bitachuudhaaf kan jedhu isinitti agarsiisa jalqaba irratti. So amma kuufama hammamii bitachuu barbaaddu? Kan sa'aatii tokko yoo ta'e kan baqa yaa'u kuufama kun teeleebirrii baay'ee bareedaadha. Jaarra caala Itiyoo telekoom irraatii gadi bu'aadha jechaadha. Turuutti ilaaluu dandeessu. Kanaaf baay'ee bareedaadha. Duubatti deebi'uuf ammallee kireeditiitiinis bitachuu ni dandeessu jechaadha. Kireeditiidhaan bitachuu dandeessu argaa jirtu. So maallaqa galchuuf jechuun teelee birriitiin kan galchitan yoo jiraate. Egaa maallaqa liqeeffachuuf immoo faayinaans kan jedhu kana baankii daashin qabaachuu qabdu. Daashin yoo qabaattanii haala kanaan akkaawuntii keessanitti guuttattanii jechaadha. Jalqaba irra kan jiru teelee malaa kireeditii xiqqaa jedha duubee. So gaafachuu dandeessu jechaadha. Bakka kana gaafattanii maallaqa fudhachuu dandeessu. Qarshii 5,000 akkasuma qarshii 10,000 qarshii 36,000. Kanaaf kana gaafachuu dandeessu. Fedha keessan fayyadamuu dandeessu jechaadha. So tajaajila baay'ee bareedaa ta'edha. Amma kan isinitti agarsiisu isteepii sirrii ta'e lamadha. Isteepoonni kuni biyya alaarraatii akkaataatti maallaqa fudhachuu dandeessan. Ashaaraan kun kan keessanidha. Ashaaraa kanaan namni kamiyyuu biyya alaarraa isinii galchuu danda'a. Kun ammaan koo qofaadha jechaadha. Kan dhuunfaa koo. So haala kanaan biyya alaarraa biyya feetan isinii galuu danda'a. Baay'ee bu'aa guddaa qaba. So kana qofa seevii gochuudhaan suura kaa'uutiin ergituufi next steepii maaltu hafa yoo jettanii teeleebirriin akkaawuntii buukii meeqatti dabarsuu danda'a warroota kana ilaalla. Baay'ee namatti tola kunillee. So yeroo tokko cuqaastu jechaadha. Ilaalaa. Baankii Abbayiif ni kenna. Baankii Amaaraa, Baankii Awwaash, Abisiiniyaa, Birhaan, Daldala Itoophiyaa, Baankii Hojii Gamtaa, Daashin, Baankii Dabuubii ilaaluu dandeessu. Innaat Baankii, Baankii Birat, Bijiraa, baankota hundaaf kenna jechaadha. Nebiif ni kenna. Oromiyaa, Wagaagan, Zamzam kan jedhuufillee ni kenna. So baankota kana hundaaf kenna. Baankii kanaaf abbaa barbaadaniif maraxxanii erguu dandeessu jechaadha. Baankii yoo xiqqaate hanga 12, 13. So baay'ee bu'aa guddaa qaba. Akkasiin fayyadamuu dandeessu. Yeroo darbe keessatti isteepii akkaataatti banattan isinitti agarsiiseen jira. Amma kana fakkaata jechaadha. Akkaataatti itti
fayyadamuu dandeessan teelee birriitiini. So viidiyoon kun yoo isinitti tole sabskraayibii godhaa, barnoota garaa garaa irraa argattu. Galatoomaa, turtii gaarii.